garaagarummaa shamarran Amaaraatiif shamarran Oromoo yoo jiran shamarran Oromoodhaan jiran miti fuuluma kana hin jaalalaale ka michiqaa yookaan ammoo bukoo jechuudha daabboo godhuuf bukeessaniitiin kaameraan bira kan ergitanii akkuma dhiira bira dubartii bira bira dhandhee gorsa qabdi mi'a dhaggeeffannu wajjin achi dhaquun bahe isii bira dhaquun bahe isii bira jira silkiin kaasu maal rakkatee silkii kaasa rabbi balaan seenetti haa buusu qiyaamaan isatti haa buutu dachiin isaanaa gara samiin isatti haa jiddu achi dhaqe habibti yookaan adagaa makiinaatiin du'ee jira ta'e abaarsuma guxxeetiin shamarran kennaa bara guxxeetiin shamarran Oromoo guddaan maali abaarsu abaar rabbi balaa isatti haa buusu qiyaamaan isatti haa buutu dachiin isaan gara haa galtu ilmoo isaatii waliin mana nagatee achi dhaqe achi fixe isii bira jira isii bira dhaqe yookaan ni ol fannisanii waaliqii namaa nyaatee ol fannisanii jala kanaan raqqamaa jiran jala kanaan mataa shabbeena kanaan ol bobeessaa jiran waaliqii namaa nyaatee yookaan waa hatee qabaniitiin dhukkee irraa kaasaa jiran yookaan adagaa makiinaatiin du'ee reeffasaa irra salaataadhaan quba qabdu isii kun manoo keessa teessee qamisii ofirra uffittee coggaarraa uffittee waan isin meeshiin irra gootan yoo lubbuudhaan waa jiraatee yookaan galgala galeetiin jedhe saanii kana manni itti nyaate achi hin fuune ijoolleen isii badhee badhee jirte qamisii edda bulteen jirti habibti ati inshaalla fuula kan kee risaa congulullee fuudhuuf azaba nuti dakasanii sodaannee salaannu san kanaan ol baasee jechaa jira bakka marruu kulli shay'in min al harbi jaana rabni ugi maqaa marruu kanatu marruu jechuun afaan arabaatiin akkasii beekama igale harbi lola lafarra deemu jechuudha maanaa naayatota igale namichi gartee arraamiti gaafa namni lama namni sadi biratti hafe waraana dila kana gartee gayyaasee jechuudha amma kuno azaba addunyati eega usuu diddan eega taa'uu diddan azaba addunyaatiin ol baasee isin garsiisa jechuudha hanga nama khiyyaatiin kararraa duraa maqaa malee sigale wallahi namichi kun ni haasa waan haasa kararraa duraa maqaa malee an keessa hin jiru jechuudha an keessa hin jiru taa'eetu waliin laalu min al harbi jeyye sigale saniifu moraalii Oromoo irra deemee jechuudha fedhu waraanni sun dhugaa haa ta'u fedhu kijibaa haa ta'u maanan ayata kana akka jechuudha warra wabojan san fuula dura dhaabanii gaachina sirnaa duubaan dhaaban laalmee mee footuma san zoom godhanii asin garsiisanii bara nguma fuula dura sanii dhaabanii namicha sanyii kana dawwalaniiti sanyii hoo way nu tabatee barayyuun sababa ayyuudha gartee arranfamne waan baay'ee qabne way anaa firraa habatu ayyuu bannaat fakkiirtuu bay ayyuu bannaat saydoon haala hamaa keessa jira mucaan gartee qalbiin sirriin jirtu ayyuu bannaat fakkiirtuu bay dhalaat burma qabduun fuudhaa jee aboo saydoo gattaa'e yoo gartee dhiiga naquu feete dhugaa keete sun dhugaa keete lukkuu sii qallaati warra mati qori feesanii dhiyaata kun barsiisan ayyuu bakka jirtuu bay ayyuu eeqoo ammas wanti sayidoon maal teessoo sayidoon akkuma fuudhee diraamaan isaanii dhumattu fuudhee siree gubbaan geenna jalaa baddi jaa saayiba sana akkuma maqaan isaanii hin raanfadhe adaama wanti gubbaa beekanatti yaamaa beekta ayyuu hootu baay'ee jira dhaggeeffannu isa raffistee akkasi kaatee baddee jechuudha baay'ee rakkanna jirra baay'ee dhiphanna jirra namni gartee bakka isin jirtu hayyoo muka keessa badde magaalaa keessa badde kana dhibeen aarsaa gartee barbaachisuun ta'uu kafallaa jechuudha saydoon kuni ammaan tana gartee haalli gartee manni keessa jiru hanka jiru amma barini wanti keessa barbaadu jira maal gaara gubbaa dhaabbatee magaalatti gayyaamu jira hayyuu hootu maal jechuudha lukkuun sii qala faayyaa agarra jirra assalamu alaikum rabbi maal godha amma as gubbaa maa yaaba yookaan gabbeen barbaadu as gubbaa yaamu jira ayyuun muka keessa baddee yeroo dhootti gartee wal fudhanii turanii obboleessa keenya kun biyya alaarraa gartee galeeti isi sana fuudha saada keenya bakka inni rafutti galgala cidhaasanii wajjin galanii bakka inni rafutti na dhukkubaa nan tuquneetteeni isa achuma ciibsitee inni rafee mire dhiisse jala baddee jechuudha baddee amma san bakka dhalaatu burmaa qabduun fuudhaa ergaa ayyuun deemte yoo dhiiga barbaadde lukkuun sii qalan jaan jee maqaan isaa hin raanfadde wakiyyaa kan maqaan isaa eenyudha si ooshellee miti
Akkas diraamaa godhu jira. Bannat baay'ee rakkata jira beektaa. Obboleessi keenya kuni haalli gartee manni keessa jiru baay'ee ulfaataadha. Birrii baay'ee gannaqee jaartii birallee qaba beektaa. Ayyuun re'ee wayii na fakkaata hagaara akkasa badde. Amma jaartii isaanillee dhiisee isii fuudhee amma haala ammaa keessa jira. Kanaafuu bannat norgaarimee waan hin deessu bannat. Waan inni rakkoo qabu sin gargaara. Arginaani sinif iyya rakkoo qabu. Ayyashi bakka bilaa qabadhuti. Nama biraatiif si dabarsa rakkoo. Karam deemtaree ammaati? Abbaan mana kee hoo? Abbaan manaa koo naannoo jira mana biraan jiru. Akkasii? Hayyee jabaadhu ishee. Hayyee baay. Abbe kam nagaami? Jirta? Fayyaadha? Nagaami? Bannat ni rakkanne. Gurbaan kuni sa'i jama obboleessa keenya isin tun immoo ayu jamti. Wal fudhanii guyyaa jala galgala gartee bakka inni rafutti dhiistee. Qoy eenyuun jama? Eegoo maqaan keetu argee jira. Amma barbaada jirra. Eenyuun jama jedhee? Gamoo kana dhuftee jirtii nuun jan. Wayii gartee asitti ilaalamee sirriitti. Sayidaa moo sayii baay'eesi? Gamoo kana dhuftee jirtii nuun jani dhufna beektaa. kan እውነት ነው እውነት ሱራሺ ፉዲዮ ሊገደብ ነው መገርሲሱ ጅራ በር ለማንኛውም እንዳትመለሺ ሰይድ ግን እውነት ለመናገር ከሆነ መቼም አላገኘኋት ብለ ልብስ በዛ ልብስ ቁጭ አትልማ ተነስ ልብስን ቀይር ጠፍታለች በቃ ልብስን ቀይር ምናምን ነገርና በዛው እንትን እንዳታረጅበት በልብሱ ማለት ነው በቃ ተዋት ስለጠፋች በቃ እርሳት በቃ ያ ይረሳል እኮ ትንሽ ጊዜ ነው ትረሳታለህ ይሄ እንደዛ ነው ማለት እንግዲህ አላህ ሰብሮ ነው ይስተከኝ ምስኪን ልጆች አባት እንዴት እኮ በቃ ባየው ቁጥር እንበይ ብታይ እንደዚህ ጅቅ ነው የሚለው በቃ እንበይ አይቆምም እና ሰብር ይስጥ ምንም አይደለም አዩዬ ደግሞ የኔ ቆንጆ ቪዲዮን እያየሽው ከሆነ እንደው በእናትሽ በውስጥ መስመር እኔን አውሪ ለምን እንደጠፋሽ ምን እንዳረገሽ ድንገት ስለሌለሽ ነው ወይስ ምን ሆነሽ ነው በቃ በውስጥ መስመር ንገሪኝ እኔ ለማንንም አልናገርም ለማንም ለሰይድ ራሱ አልነግረውም ቢያንስ እዚህ ዩቲዩብ ላይ ባወጣው ነው የነገርሽኝ ነገር እንጂ እሺ ፉር ወርባ ደዋት ይሻላል ለማንም አልናገርም እውነቴን ነው የምልሽ እና አውሪኝ እኔ ቆንጆ አይዞሽ ባለሽበት በርቺ እንደተደበቅሽ ቀጥይበት አይዞሽ አንተም አይዞሽ ሰይድ የሆነ ታሳዘንከኝ በጣም እና ድምጼ እንደዚህ ነው ራሱ ልሰራላችሁ አላሰብኩም ነበር ግን ያው እንግዲህ ምን ይደረግ ጊዜው የኔ ነው አሁን እንግዲህ አሁን ጥርስ በጥርስ እየሆንኩኝ ነው ማለት ነው ምን እንደገረመኝ ታውቃላችሁ ሰይድ የኔ ምስኪን መጀመሪያ ሲጀምረው ራሱ ቪዲዮ ፕራንክ ሲለቀቅ ማለት ነው መጀመሪያ ገና ሲገናኝ በቃ ረብስ ነገር ጋር ወርቀዳሽ ያህን ነው ምንድነው በሚለው ሙዚቃ ነው የጀመረው አሁንም መጨረሻ ላይ ብቻውን አልጋ ላይ ቁጭ ብሎ ያሁኑ ግን ይሆናል ልክ ነው የገባው እስከዛሬው አኒ ያላላት ሞኙ የት ያሁኑ ግን ትክክለኛ ሙዚቃው ትክክለኛ ቦታ ነው ያገኘው ሙሳቤ ከኛ ተቆ ያስብል ነው ላይ ዛሬ ገፈን ሰኔ 30 ነው አንዱ ሲወርቅ አንዱ ሲነሳ ያኔ ሲመስለኝ ሰይድ ሙሽ ሲመስለኝ ብቻ ሳይሆን እውነትም ነው ሰይድ ሲወርቅ እሷ ስትነሳ መጀመሪያ እሷ ነበር የወደቀችው ስሱን አምባዳን ነው ተቆ ኦልቀቤ ገርሲሴ አካለ ገባቱስ ቤኸ ሙርተይሲታን ማለቃ ምድሲዳ ሚሊዮን አካባቢ ኦልቀባኒ ገርሲሶ የሞልቀባኒ ትከኖ የትላ eega badiin badii taate manuma yaammaddeetuma badii san daleeytee khalaas rabbi si harkaami waa ilmi namaa si harkaasa ay asli khalas bar ay doctor sarmaan rawaya wallahi tarma mana yaammadanii haajaa fi fitatasattu sarmaan rawaya harama nyaatanii yoo nyaatan garaan gayatanii jetti oromoo yoo mammaytu dhugaa baande bakka dakkitti sanitti sa ta'olqabanii garsiisan sanirra ta'olqabanii itti kennanii simmeetii ufullee qabbaneeffatanii isallee qabbaneessanii ufirra raahisan sawwayi. Walittu hunduftuun jee sambar durii akka nama heerumteettiif laaltaa barsani heerumeetiin deellee maqaadhaaf fuuteetuma deemtaa kanas. One day. Thank you so much one day. akasi habibi kenya guyya arra lolamne jirra kagifti na kenna jiru lolaketi one day jira harot tikasa gaban agifti zihan lolakaye mungkin daum majis nagaan nutura
Bye. Wallahi maqaa bareeda one day. Thank you so much. Asli barga ammaan tan geema tokkoon qabadhe geema kiyya wayyaaf taaga. Ha geema natti matuun haadha wal ta'e. Geema sitti himachuuf siin dawalle wallaahi laazim geemaan alattiin si barbaade. En dufii geema kiyya nuu hafiif. Fardiin asi barbaadeef saniif nu moqotto. Yoomitti qabatte? Baatii tana dhumarratti. Baatii amma seentatan. Eenyu wajjin? Somaalee. Afaan Somaaleen beektaa? Beekee. Baabbileetiin guddadhee. Maal jechuu fati? Baabbileen Somaaleen jirte hima? Baabbila keessa Somaaleen bashiime. Baabbila keessa Somaaleen jirtu wanni hundinuu ni jira baabbila. Ililli afur Iskaandar nama jedhamu wayii hin beektaa Suudii kanatti ijaasaa si buufatee si kadhatee diduun ooltu akkatti koomentii irratti barreessa erga qaatan. Iskaandar hin beekaa. Yaa? Hin beeku wallaahi isli. An Suudii tana keessatti nam tokko hin beeku. Namni ni nan beeku hariiree ta'e. Saartuu faa ijoollee dhalaa faadhaan beekan dhalumaan beeku malee numa dhiiran beeku. Eenyu tun abooteen tasi biraa kolfitu? Aboolleen kiyyee aboon as keessaa qaba. Taanillee duutee qabrii jirti. Jarri sadi immoo rabbiin urmii haadheera isuni jirani. Salaamu alaikum haboo. Sagalee waan nama guddaan fakkaatu kati qooti. Faamilii dabaliidhaan. Barga asrii deengedde heerumte. Maal seetu amata namaa reegee heerumte. Rabbi ilmoo kanneen malee daaduma diyyaa gana.